الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. سورة البلد سورة ومكة دبت يجودا. البلد وقاني في جنة ألي رنين وقا دبني بلد الحرام ما ترابي كما بيا خبجمتو تاتسان بيا مكة سنيتي ترابي كما. بسم الله الرحمن الرحيم. جنة قرانا لا أقسم جتشون خاخته لا تنمى سلا جانين زايدة جتشودا. أقسم جتشما أقسم جتشون خاخته بهذا البلد بيا مكة تنان خاخته وأنت حل جتشون أتي حلالي بهذا البلد جتشون بيا تناللون سيف حلال قدامي جريتشودا. إرجمان عليه الصلاة والسلام بيا مكة اللولون نموت راندراتي تقول لي فلال قدام نيجان أنا فومو قويا خيسا يرو تكاكو فلال قدامته غنم الران كافريتي يجوغا يرو سنالال ناقودم تمالي يرو انداميتي نبود اللي ما تنم تقول لي فلال قدام انتيسو بيتنا اللولي بيتنا جابسون جيم إرجماني سنيفو وأنت حلون لك يجون تسيفلال بهذا البلد بيا مكة تنالل تجبسته كافر توتا انجفتشويا يوخيو لا أقسم جتشون نينكا خطا بهذا البلد يجون بيا مكة تنا نينكا خطا وأنت حل جتشون حالات قبت جرتون بهذا البلد يجون بيا تنا حالات قبت جرتون إيه أتو خيت جرتا خنو بيات خيت جرتو نينكا خطا يجي dhuguma suuraan tun suuraa makkaati. yeroo tan ergamaan makka jira isii ati keessa qubattee jirtu saniin kakadhe jechuma. wawaalidin jechuun isa abbaa ta'een kakadhe wamaa walada jechuun waan inni hore saniinis kakadhe jechuma gaa ilmaan isaati. waalidiin abbaa jechuma wamaa waladaan ammoo ilmaan inni abbaatti ta'e jechuma gaa. walumaa galattuu maal jechuure namni addunyaarra jiru kuni kinaan kun abbaadha kun ilmoo bakka dhumte dubbiin lubbu qabeeyyii taanaanis wantoonni biraatis akkasuma kun abba kun ilmoo kanumattuu dhumti bakka rabbiin wanta lubbuu qabduun kakadhe jechumaaf deemare. wawaalidin jechuun aadamiin kakadhe warri jee fassaruu jiramma. waalidiin guddaan eenyu aadami dhuguma. wamaa walada jechuun ilmaan isaa jenereeshina isaa kan inni hore kanaanis kakadhe قاقول ربي جوابني سيدا كنو لقد خلقنا الإنسان جيم ربيني خنا دي بسان لقد خلقنا الإنسان أقوتنو تي إلمنا ما قراني أمني في كبد يجون إنكي أدى خيسة أمني جي الدنيا تنا خيسة لما بروبليم باي جيري جودا إنكي أي سرا إيقلا يوجدتي قويا جل كبغرتي تلتو خاني هنطورة ساموران أچو مرة سينا جيجودا. kana keessa baanaan absumaan raamuranii ammaasii si bakka ijoollummaa tana keessa baanaan cinqii adda addaa dhufa piroobileemni baay'ee jireechuu addunyaa tana keessa. laqad khalaqna al-insaana dhugumatti ilma namaa ni uumne nuti fi kabad jechuun isumaa jabaa goone uumne jabaadha bakka aniyaan isaati cimtuudha hujummaan isaatu cimtuudha bakka qaama isaa cimaa duuba nuti kennine kana maaliif nu gabbaruu dideef jaama rabbiin yookaan jennee akkuma soru taate yookiin addunyummaan tunuu bu'aa fi bayii qabdi jechuudha. namni addunyaa tana keessatti argamee gammachuudhaan hanqa duutti jiraate inumaa hin jiru. yoo kar tokkoon gammadde kar tokkoon rifatta jechuudha bakka gaddaa fi gammachuunis waluma bira jiraataa jirti. piroobileema adda addaa jira bu'aa fi bayii qabdi jechuudha bakka jiruun addunyaadha. kararri isiidha akkanuma qatjeen deemu cinqee adda addaa jira. eega uumamtan booda cinqamuun keessan naftu jabaadha jechuudha bakka cinqiin ibaadaarraa akka gara isin hin galchine jechuuf deema. ayyaxsabu jechuun ni yaadaa jemma rabbiin gaafate gaafii lolaati. alla yaqdira alayhi ahad jechuun nam tokkolleen isa dandayuu dhabuu yaadaasa namuu nan danda'u jaalimi namaa kun nuti humna jabduu isaa kenninaan. laqad khalaqna al-insaana fi kabadiin ilma namaa uumnee jabaa goone jeelamma kasimi sanii wajjin ammoo baay'ee walitti deema kuni. ayyaxsabu jechuun ni yaadaa ilmi namaa kun alla yaqdira alayhi ahad jechuun namuu isa dandayuu dhaba nam tokkollee nan danda'u jaa'ii bakka tanatti immoo insaaniin kun eenyu dhiiroo magaa kaafira jennee yoo irra deemne gaariidha akkas taanaan
يقول يجون هلكت يجون بليسه يوخينين فتة مال اللبدن يجون ري باية دام فتة بريا مال الرت حرام التي وري باية فتة ملا نبي محمد يلولو رتي إسلامنا دم سيسو رتي وبكاوان باية باسه واحد دو فتة أيحفظ يجون يا دايل من ما قن مو إنجبا خيسبوته وركابو جالي في شريكا نساء ورقاتك أبين يساني مسلم توت مالو لو خيسة تبم سيسي جودا بافنا ومثلا ونينو تبابنا تنمان الراجي سودي ديكامي غرغلي قبيف نياتماس أما سيسغا غمتاوني جيراني وان كان ديسوس ولتني زنما سيسي لولو قمنا مسلم توت في الراجي بيسو قمنا جاني لفاول خاصنا ما سيسي خنا يم مربين خسارة جري كافر توتا تجيرو جودا ورغا أيا سبو يجون يا دايل من ما ألم يروا يجون نمو يساركو دبا nuti sangarru jechu ya dasa nigarra baraka ini tijiru jemma ham tutatu tol tutatu nigarra yo khiyo cinkama kafirtonni khayta jiru kana nuti nigarra halkani guyya ciisa dabani amanti tana balle sufa khani dabbachu sani nigarra alam naj'al lahu jechun memma inni khuni amanti balle sabdem odon tayin shari'atana jiddaraf qawodon tayin نعمان تيساقون تنا قالت قلتي جراجي تشونو قابتشو دي أم ربيني ألم نجعل له نتيسافين قوني ساقوني جتشودا أينين يشون إجالما ميساف إجالما كن نيجي نعما إجالماني تو قلتي فتوني دندا جميل من ما قن إجيتو نمالا مقالا باتي وان بتشو دنديسو متي مليانا ميكا يو بافتي أركتشون دنديسو برقو مني ما قدودا ولسانا جتشون أكتما الربا إسافين قوني جي الربي تين دبته وان كيسا ساجر تئبسته إسافين غوني نتي غوني جيشو استفامني يوني سنفي نغتيف الرسيني مال غسيين استفامان تقريري جيشو وكا غوني جرا جيشو همي ميسر موكمي ألم نجال له نتي المنا ما خنافين غوني سا غوني جيشو دي مربين أينيني جلما في ولسانا الربا في وشفتين هدي لما نما سيسي الرمني بيشان خوباتي دبچون دندولا هيدين برجراتتي akkasitti bakka hafuura qabuun barbaachiftetti qabdee fi bakka maatii hidhiidhaan jechuun barbaachisetti jaamee hidhii wajjin wal gargaareetimma ilmi namaa silaa hidhii qabaachuu baate wanni kasi fokkataan jirtu inuma kasimi nama hidhiin tun irraa kotte takkaan agarreessin ka eega qofle baqa yeroo hundana uma qoflu fakkaata hidhii fixatee mire eeyyuwa dhuguma akkasuma namni ilkee dhedheeratu gaafa du'ellee kanuma qoflu fakkaata hayyee namni keenya barre waan juut laalee jaa dhuguma washafateen jechuun hidhii lamaan isaaf hin kennine jeenuti goone waadeynaa jechuun isaaf addan baafneehi annajideen jechuun hamtuu fi toltuu lamaan jechuudha edhuga annajideen baddaa lamaan najdi ogaa jenne maal jechuume lafa ol ka'aa tokko baddaa lamaan jechuu kun immoo gooroo lamaan jechuudha amala khayriinis gorroo takka hamtuunis gorroo takka maasiisi nuti kanatti ilma namaa kanaaf addan baafne sajje adda baafnee fi hamtuu fi toltuu adda baafnee fi jirre nuti ilma namaa irraa calin jenne dhuguma quraanni guddaan kun wanni rabbu'e hamtumaa fi toltuu danuu baasu ergamoonni maasis wanni itti ergaman hamtuu fi toltuu ummataaf adda baasuudhamma yookiyoo waadeynaa jechuun nuti isan qaceelchineesa annajideen jechuun harma lamaan jechuudha ilmi namaa gaafuma haadha garaa gabbuu harma barbaadu eegalti laajjoolleen rabbu maatiitu barsiise malee waan haati barsiiftuu si miti waan ilmi namaa barsiise miti jechuudha harma lamaan bakka jiru wallaaluu irra deemee barbaadata odoo umaan barii nigaa kuni falaqtaamal aqabaa jechuun mee inni kun tabbata ka maaliifin dabrini je aqabaa jechuun maal jechuudha tabba jechuun lafa ol ka'aa takka bakka tana laalamma nama lubbuusaa qabee dirqiin dabarsuu danda'uutu dabra malee nama hundaa mitimma wanni kun maali dhiiroo wanni tabbaatuun akka nama oloo deemuuti nama rabbiin isaa laaffise malee wanni kun iqtihaama jechuun sila maal jechuume maa isin darbin odoo if quban qabne jechuudha dhugumaa bar ilmi namaa yoo if gorsee akhiratti sawaabatti hirkattaa bar waan akkana harkattaa je'ee kasiyyoo if jajjabeeyse malee tabbatana ba'uunni jabaatte jechuuf amma rabbiin akkana jee falaqtahama alaqabaa jechuun gooroo takka maan qaarin maan dabrin mee tabbata yoo dhiira ta'e eeysa isiin sun wamaa adraaka maaltu si beeksise mal aqabatu jechuun waan tabbi sun taate ni beeytaa jeetime
hin beeytu yoo nan sitti hime malee faqqu raqabatiin gabra bilisoomsuudha. Raqabaa jechuun kun silaa maali gateetiidhamma. Gateetii gabrummaa jalaa baasuu jechuudha. Gabra tokko bilisoomsitee bilisa gootee akka ifiin deemee hojjetatu godhuu jechuu bakka. Tanammoo nama lubbuu isaa qabuu danda'eetu nama bakiilan ta'iniitiitu waan akkanaa kana hojjechuu danda'e gabra bilisoomsu. Hayyee ixaamuun jechuun yookiin nyaachisuudha. Fi yoomiin guyyaa zii masgabatiin beela jabduudha jechuudha. Yeroo beelti jabeessite nyaachisuudha. Eenyu? Yatiiman jechuudha lamama fuulbiidha. Yatiiman jechuun ijoollee abbaan qabne zaa maqrabatiin jechuun tafiraa jechuudha. Fira kee ijoollee takka ta'u gartee firri kee irraa du'e san nyaachisuu abbaatti yaaduun qabdu lamma ijoolleen tun. Dhuguma nama jabaatiitu ilmoo isaa bira dabree ilmoo abbaan irraa du'e yaadachuu danda'e jechuudha bargaa. Kuni dhugumaan tabba jechuudha. Akka nama oloo deemeeti. Miskiinan jechuun yookiin miskiina zaa matrabatiin harkaan lafa qabate jechuudha. Matrabaa jechuun maaquudu mina turaaba. Biyyee tuquu jechuudha. Maali? Huccuun qabu qaamni isaa lafa rafa jechuudha. Dhuguma humaa harkaan qabu maaseesi wanni inni qabu yoo taate biyyumarra jiru san qofa malee humaan qabuudhamma. Duubaree bakka sanatti miskiinaa fi faqiira yeroo biraa hoggaa kompeer godhan faqiiraatiitu irra hama'aa jiran. Faqiira jechuun nama waa takka illee hin qabne harkisaa duwwaa jechuudha. Miskiina hoggaa jenne immoo haajaa jajjabduu afurfaa harkatee tashanaffaadhaa takka hoggaa dhabe miskiina jedhama. Fakkaanatti lima saakiina yaamaluuna fil baari jee rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Doonii dubbatee dooniin sun jara miskiinaa kaa garba keessa baara keessa hojjetaniif taatee jeelaalamma dooniin sun. Safiinaan sun odoo safiinaa qabanuu rabbiin miskiina jeen jara kana. Duuba hojjennaan wanni kun miskiinaas ta'e faqiiraas ta'e wal dabarreetiis waamamuu ni danda'a jechuudha. Yeroo garii nama harkisaa duwwaatiinis miskiina jedhan. Miskiinan daa matrabaa jemma rabbiin. Miskiina harkaan lafa qabate qabiyyee malee humaa hin qabne sayya. San nyaachisuudha. Saniifuu laalamma namni kun nama baay'ee cinqame jechuudha bara. Gabraas bilisoomsee garagaleen maatis miskiin yataamaas nyaachise miskiinaas nyaachise. Kun imma tabba guddoo takka jechuu bakka. Isii tana keessa sadarkaan guddoon jiraatte taanaan akkasuma maatis namni qorqodaan waan kana hojjechuu hin danda'u taanaan rabbiin isii tana aqabaa jee moggaase. Aqabaa hoggaa jenne silaa maal jechuu gufuu jechuudha. Gufuu karaa keessa nama dhuftee waan hojjechuu barbaadu takka bakkaan ga'uutti dhoorkitu. Amma ilmi namaa kun addunyaa tana hoggaanii fi walitti qabu karoorri isaa addunyuma tana baay'ifachuu qofa taanaani karaan rabbii karaarra dhuftee magaa lubbuun hin feene tun wali rabbiin jeetun akka waan gufuu takkatti taate jechuudha nama sanitti. Isummaanuu oloodha. Fedhinnaa lubbuudhaatiif akka gufuuti immoo inni kuni. Kaniifuu rabbiin amma isii tanaan tabba je'ee moggaase sadarkaan isii guddoo taanaan tana je'ee lubbuu irrattis wanni kun cinqii taanaanii aqabaa je'ee moggaase jedhan. Tumma kaan jechuun eeganaa maan ta'in duuba min alladhiina aamanuu warra rabbitti amanirraa maan ta'ini edaa hujiin kheyrii tuni kan qeebalamtu yoo imaanni bira jiraate qeebalamtiidha laalammaa kuni deemu rabbiin. Amma laa jalqaba imaanam dubbanne imaana dhiisee eegan ammoo imaana boodarra fide. Eegasiifuu duuba imaana gara duraa maan fidinii jaanii maa haasa'u mufassirtoonni bakka kanarratti. Durumaanuu namni imaana seenu bakka muuminni nama bakiilaa miti qorqodaan qabu jechuudha bakka. Dhuguma bar namni gaafa duraa yeroo jaahiliyyaa keessa jiru cimaadha. Hoggaa amantii sana seenes namuma cimaata dhuguma. Tumma kaan jechuun eeganaa maan ta'e min alladhiina aamanuu warra rabbitti amanee watawaasaw bisabri jechuun obsa walii dhaame sanirraa maan ta'in watawaasaw bilmarhamaa walii toluu maatii warra walii dhaame sanirraa maan ta'in jechuu bakka raamata walii godhuu. Saniifuu hariiroon jidduu isaanii jiraattu hariiroo bareedduu kataatu walii raamata godhuu warra walii dhaame san da'awaan jiraachuu qabdiidha baramma. Teetii hojjettee qofa odoon ta'in namaas irra kakaasuun baay'ee barbaachisaadha. Ulaa'ika jarri kanaa kun asaabul maymanati warra mirgaati jeesam. Warra guyyuma qiyaamaatu kara mirgaa goraniidha. Warri azaaba immoo kara bitaa goraa bar. Yookiin warra galmee isaanii mirgaan kennamanii والذين كفروا ورّي كفرن بآياتنا توتا قرآن خينياتي هم أصحاب المشامة إسا ورّبتاتي ورّ غربتا قرمون سني جهنم الديمانين يجودا
يوخي قلمي ثاني بتان كنمن عليه مثاني رتتاتودا نار مؤصدا جتشون إبدي هقوق دو تاتي جتشودا مطبقا جتشون إبدي هقوقم تو تاتي ثاني رتيشم جلا في قباني ستي هقوقم تيف دي ما بر فراجني ثاني جهنم قباني سماتي جهنم وما جلاني تبدا قباني إبدا جتشودا ثاني فو جرى خنا رانتهينا ورجل قبا ثاني را تهو في الدادا